Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee Oromoo akkam nagaa fayyaa keessanii isiniin jedha. Warroonni hedduun tokko nafaana cannaqamaa jirtanii, warroonni nafaana dhiphataa jirtanii hedduu naaf galatoomaa naaf jiraadha. Warroonni akkasumas karaa keessaatiin dhuftanii na dubbistanii na wajjin dhiphataa jirtanis yaada ta'een na bira dhaabbataa jirtanis naaf galatoomaa naaf jiraadha. Umrii na dheeradhaa isiniin jedha. Garuu rakkoon biyya ormaatuni hin baane malee akka itti galan hin beekani. Riskii barbaadanna jennee olii gaddeemna malee akka itti riskii argannee akka itti nyaannus rabbitu beeka malee namni hin beeku. Wanni hundinuu hojii rabbiiti. Alhamdulillah. Rakkoon ana qunname wallaahi keessattuu ijoollee shamarranii rabbiin isin hin qunnamsiisinii. Rakkoo ana dhaqqabe nama hundaayyuu hin dhaqqabinii. Ijoollee Oromoo rabbiin isin hin qunnamsiisinii. Waa hateetii miti waa fudhadheetii miti wallaahi isa rabbiin natti argu. Ifaa jedhuma ofii kiyya dalagadhee shaantaa koo keessa argitee jennaaniin hinattee maal gooti jettee na qabsiiftee garuu ani hinanne. Hatte jettee mana see hattuu poolisii seeraa fiddee osoo nan qabsiisi poolisii hattuudhaan na qabsiiftee na darartee guyyaa 3 muluu na darartee keessaan ijoolleen Oromoo wallaahi na haa galatoomtu. Hedduun isaanii wallaahi mana seeraa na galchuu isaaniitiif baay'een galateeffadhas baay'een jaalladhas. Anaa olitti ammoo rabbiin isaan haa jaallatu. Aadaa Oromoon namaa quuqamti wallaahi ijoolleen Oromoo waliif quuqamti waliif dhaabbatti baay'een dinqisiifadha. Raasaa iddoo mana hidhaa osoo hin taane iddoo kophaatti na galchaniin achitti waan ta'e narra raawwatuuf osoo isaan deemaa jiranii ijoolleen keessaan na dubbisanii alhamdulillah tooftaa naa malanii tooftaa isaan naa malaasanii anillee amma harka seeraa galee jira. Alhamdulillah amma seera harka jira. Duras hannaan na qaban malee makiinahaan poolisii hattuun na qabe malee wanti namni poolisiin dhugaa na qabde wayituu hin jirtu. Akkuma viidiyoo isinii hojjetaa deemsanitti argitaniirtu tokko kiyya irratti karaa yuutuubiitiin illee yaada badhaa gadhiiseen ture na argitaniirtu jedhee yaada. Rakkoon akkanaa na qunnamtee ijoollee ani hateetii miti maallaquma kiyyaa shaantaa kiyya argitee maallaqa koollee akkasitti maallaqa kan koos na sarafanii anas hattuu fakkeessanii darartii narraan gayaa turanii darartii isaan narraan ga'a san rabbiin natti hin dhiibne. Namni bagumaa karaa tokkittiinis dubbadhee baguma namoonni keessaanis dhuftanii yaada jiruun na jijjiirtanii yaada jiruun na dhaabbattanii jettanii osoo garuu akkuma tokko irra dubbachuu baadhee yookaan callisee rakkoo danuun na qunnamaa yookaan hamma lubbuu kiyya dirasii dhabuuf deema. Garuu alhamdulillah lubbuu kiyya siin dhabnee amma mana poolisaa galee jira harka seeraa galee jira mana hidhaa beekamaa ta'u galee jira. Eegasii mana hannaa ture rabbiin galanni haa ga'u. Akkasii ijoollee Oromoo wallaahi dalagadhee yookaan nama ta'ee yookaan fira koo haadha abbaa kee jijjiiree akka ilmoo namaa dalagadhee gala jedhee bahe malee rakkoon na qunnama jedhee biyyaa hin baane darartee akkanaa keessa seena jedhee hin baane. Kun darartii irras kan ga'e qooda rabbiiti. Alhamdulillah rabbitti shakkaraa baga rabbii fayyaa naaf kenne hin dhaqqaba ammallee waan hundaayyuu umriin ijoolleedha. Rakkoo kan na qunnameefis bootaa hin kennu. Namni silaa maal godhanii miti erga biyyaa bahanii silaa akkuma gammadaa haadha ofii biraa bahanii silaa gammachuudha haadhaa fi abbaa ofiitti galanii anammoo kaa alhamdulillah garuu fayyaa kan kooti galuu ofiitti nan gammadaa yoo na galchanis waan ta'es amma garuu harka seeraa erga harka seeraa ga'ee waa tokkotti wanti yaadu hin jiru. Alhamdulillah rabbiin hin kadhaa. Ijoollee Oromoo
wallahi hedduu tokko isin jaalladhas hedduu tokko isin kabajas wallahi naaf jiraadha naaf umrii dheeradha rabbiin wallahi beekaa ijoollee keessan dhuftanii na gorsitanii yaada naaf jijjiirtan haati keessan osoo marraa dhibba deette natti tola maashaallaadha rabbii beekaa qabna alhamdulillah kanaafi ijoollee oromoo warroonni na dhageeffattan warroonni na hordoftan du'aa inaaf godhaa ammallee wanti ani irra gahe tokko hin jiru mana seeraa haa galu malee wanti gaafatamee wanti qoratamee jedhe tokko hin jiru kanaafi yoo as naa godhuu dadhabdanii yaadaanin na bira dhaabbadhaa ammoo du'aa inaaf godhaa musliima hin jedhu kiristaana hin jedhu waaqeffataadha hin jedhu du'aa inaaf godhaa du'aa inaaf kadhadhaa anis obboleettii keessanii ijoollee kanaafi du'aa inaaf kadhaa waan biraa isinirraa hin hajamu du'aadhaan na bira dhaabbadhaa hundi keessaniyyuu isiniin jedhaa akkasumas warri na wajjin cinna qabtanis baay'ee naa galatoomaa naa ulfaadhaa ammallee wanti ani irra bu'ee wanti ani irra ga'ee isin gammachiisuuf deemu hin jiru ammas hidhaadhuman jira kun waa tokko uffata siin qayyaranne nyaata yoo ganama argadhe ammoo guyyaa hin argadhu galgala malee namoonni hedduun ammoo ijoolleen iqaamaa qaban na hordofanii jedhanis ati iddoon ati itti hidhamtee hidhamtoota Itoophiyaa biratti hin hidhamne iddoon ati itti hidhamte iddoo addaati naan jedhanii garuu alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u maal godhanii jiruun biyya ormaa gammachuu hin qabdu namni yoo biyya ofiitti gammadee biyya nama gammachiifti ka biyyi keenya maalitti jiru biyyi ormaa namaa nayaa ka biyyi keenya maalitti jiru ormumaa eenyuun namaa rifataa miti du'aa inaaf godhaa rabbiin akka rakkoo kana keessaa na baasu du'aa inaaf kadhaa akka rabbiin bilisaan yoo na galchus ta'e yoo na baasus ta'e akka rabbiin nagaan haadha kootti na galchu du'aa inaaf godhaa ijoolleen hundi keessa ani musliima hin jenne kiristaana hin jenne wajjaan isin hin qoonne hundi keessaniyyuu keessattuu namni biyya ormaa jirtu du'aa sirnaaf godhii rakkoo ana dhaqqabde isin hin dhaqqabinii warra nagaan gammachuudhaan haadhaaf abbaa keessanii galu isin haa taasisu isiniin jedhaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu viidiyoo kana ammoo akkamitti hojjattee akkamitti galakkiftaa hisobda naan hin jedhina jawwaala dhuffadheen qabaa daataa fayyadamaa kifilii kophaatti hidhameen jira waan ta'eefi waayifiin kan jaraattu dalagaa anis daataa qabaa bilbila dhosseen waraabee waan ta'e gallakkisaa jira kanaafi bilbila ammoo na harkaan fudhannee bilbilli na harkaa fudhatame ammoo kashaafa bichaadha jawwaala guddaa hin dhuffadhe kanaafi ijoollee oromoo naaf jiraadhaa isiniin jedha waan irraa ga'e gad isinii lakkisaa karaa yuutuubii kiyyaatiin na hordofaa tokkokiin ammoo yaada nama fixachiiftu waan ta'eef yaada badhaa isinii kaa'ee jira du'aa inaa godhaa please